San keessa Profeesar Mararaa Guddina isaan tokkodha. Isaanis mata duree ijaarsa biyya Itoophiyaa fi rakkinoota turan akkasumas haala qabatamaa amma Itoophiyaan keessa jirtuu fi furmaata isaa dhiyeessaniiru. Biyya kana keessatti mootummaan attamitti hundaa'ee ijaarame durumaa qabe. Hundaa'ame state formationiin attamitti hundaa'ee turedha. Lammaffaa immoo sana jijjiiruudhaa fi qabsoon godhamaa ture walitti qabeenyeesse tokko biyya kanaa mootummaan biyya kanaa yoom ijaarame yoom kaayame yoomitti dhufe sana waggaa 150 asitti Tewoodiroosii qabee Yohaanisii qabee baay'een garuu hunda isaa caalaa Minilikidhaan as hundaa'ee Itoophiyaan har'a beeknu kun biyya har'a beeknu kun akkasitti bal'atee attamitti ijaaramedha. Ijaarsa sana keessa immoo miidhaan dhufee mootummaan saba biyya kanaa wal qixxee geggeessuu danda'u uumuu dadhabuudhaan kan ture dhiibbaa maaltu deemee sabni biyya kanaa maal ta'e afaan isaa maal ta'e jireenyi isaa maal ta'e lafti isaa maal ta'e kuni sana keessa siyaasa attamitti sana gubbaatti hundaa'e Minilik waan sadii gubbaatti hundaa'eetu tokkoffaa qabeenya otoo dhuma namichi isa fuuldura jiru namichi mootichi Yohaanis jedhan otoo jiru mootichi Tigree jechuuti otoo jiru gara kibbaa kanatti gara biyya Oromoo gara dachii kibbaa gara maaliitti Minilik bal'atee humna haaraa horatee qabeenya haaraa horatee raayyaa ittisaa bal'aa guddaa humna qabu ijaarrateetu isaan bobba'ee kanaaf egaa qabeenyi dakanaan argatee baay'ee isa gargaara jechuudha. Lammaffaa immoo dubbii afaanii kana qabatee dubbii amantee ortodoksii kiristaanii jedhan kana qabatee tokkummaa biyyaa kanaan uuma jedhee chocho'iin sun isa gargaareera. Isuma immoo qaba isaan kana immoo lamaan duwwaa otoo hin taane biyya faranjiitis qawwee argachuun meeshaa argachuun meeshaa sana immoo akka tuttuufin ijaaree warra isaan kaanii warra Oromoo haa ta'u warra Kibbaa ta'u warra maal kanaa humnaan dhiigaan qabachuu biyya qabatee biyya bal'aa uumuu yaaleera. Gara olii isaaniitii immoo obboloota isaanii waamee hoo barbaadanii wajjiniin bobbaaneetu cooma isa bal'aa biyya bal'aa kana uume kana wajjin nyaannaa hoo diddan immoo dullaa shawaa humna shawaatu sinitti dhufa jedheeni jarris egaa dullaarraa sana filatanii faana bobba'anii egaa biyya bal'aa guddaa impaayirii jedhamu biyya bal'aa guddaa garuu olaantummaa Minilik fa'aa fi olaantummaa warra lihiqaanii jedhan warra olaantummaa qaban kana shawaa warra beekaa Amaaraa shawaa jedhamu olaantummaa isaanii jalatti ijaarame biyyi kun olaantummaa isaanii jechuun karaa afaanii karaa lafaa karaa sirna naftanyaa jedhamu sana karaa maalii gubbaatti hundaa'e olaantummaa gubbaatti hundaa'e jechuun olaantummaa isaanii gubbaatti hundaa'e jechuun dubbiin aadaa warra akka Oromoo kana balleessuun dubbiin dachii bal'aa warra akka Oromoo kanarraa warra Kibbaa warra kanarraas dachii fudhachuun dubbiin afaan keessan gataati afaan keenya fudhadhaa waaqa nutti amanaasa jedhu sana bal'ateetu deeme. Kanaaf egaa siyaasa walqixxummaa hin taanetu ijaarame biyya kana gubbaatti walqixxummaa gubbaatti kan hundoofnetu saba tokko gadi buusee warra kaan kan ol baasee afaan isaanii aadaa isaanii kan ol guddisu walqixxummaa kan hin finne ijaarameetu namni sun du'ee egaa mootichi Haile Sillaasee isumatti fufee mootiin sun immoo maal godhe Haile Sillaasee maal godhe baay'een jijjiirree isuma sirna sanatti fufee sirna saba baay'ee cunqursaa ture sana akkasumatti fufee akkasumatti bal'isee jiraachuu danda'e. Inni immoo rakkoo bal'aa fide ka'umsa guddaa karaa barataa Itoophiyaa isaa ta'u karaa biraas fide aangoorraa bu'e mootiin sun immoo aangoorraa bu'e jijjiiramni yaalame. Jijjiiramni yeroo calqabaa bal'aa ta'e guddaa ta'e sirna biyya kanaa haaraadhaan ijaaruu aggaame uumame garuu achumaanii otoo baay'een turre sirni suni sooshaalizimii isa jedhu sanaan sooshaalizimii qawweedhaan
qawweedhaan ijaarametti deeme. Inni qawween ijaarame sunis waggaa 17 nama baay'ee miidhee walqixxummaa fiduu dadhabee namni baay'ee fixee biyya kana immoo gara hin taanetti fudhatee deemee ofiisaatii badee yeroo sadaffaagaa mootummaan adaawwiidhaan yaada gisee kanaan hoogganamu dhufe. Egaan akka laalcha kootti akkuma achi gubbaatti dhageessanitti adaawwiin kun yaada kun iddoo lamattan ilaala. Tokko hamma Mallasii fi tiimii isaa hamma Hayilamaariyaam Dassaalanyuutti kan ture suni humnaanii qawweedhaanii biyya kana bituudhaa fi sirna biyya kanaa humnaan saba walqixxummaa otoo hin finne saboota Itoophiyaa gubbaatti humnaan geggeessuudhaanii walqixxummaa otoo hin finne sirna dimookiraasii jedhamee sirna federaalizimii jedhamee dimookiraasiis federaalizimii hin dhufne sirna saba tokkotti buusuudhaan jiraachuu yaaledha. Hiree jiraachuu yaaledha. Miidhee jiraachuu yaaledha. Tokkummaan sunis walqixxummaan sunis hin dhufne. Filannaan deeme sunis akkuma achi gubbaatti kaasetti yeroo namichi diktaatarii Raashiyaa ture tokko Joosef Staalin jedhu warra saba Raashiyaatiin isiniin filattuu nuti lakkoofnaa jechaanii ture. Sabni filataa mootummaan lakkaawwataa jechuudha sagalee fi hamma dhibbaaf dhibbatti moo'eera jedhutti mootummaan suni ture. Mootummaan Mallasii fi tiimiinsaa gaafa inni dhibbaaf dhibba gahu hunda caalaa dargaggoon biyya kanaa qeerroon Oromoo hunda caalaa kanaa achitti nu ga'eedhaanii hamma yoomiitti inaf jedhan sana fudhatanii sirna sanaa dhiiga isaaniitiin humna isaaniitiin hamma dandeettii isaanii fuuldura dhaabbatanii inni egaa adaawii tokkoffaa jedhamu suni ofan jijjiira jedhee gadi ba'e. Innis ofan jijjiira jedhee gadi ba'e kun immoo adaawii lammaffaa jedhan kana yaada lammaffaa isa jedhutti dhufne lammaffaa kun immoo gaa Dr. Abiyyiin hoogganamaa jira. Carraa akkuma achi gubbaa ka'etti carraa tokko fooyyee qabu fideera. Muummichi ministeeraa mormituu biyya kanatti dubbachaa jira. Isa siyaasa dirree siyaasaa babal'isuu yaalaa jira. Boordii filannoo waan tokko akka jijjiiramu seera akka jijjiiramu yaalaa jira. Kun hunduu ta'ee garuu rakkoon babal'aan rakkoon gurguddaan biyyi kun baattee deemuu hin dandeenye rakkoo gurguddaatu uumamaa jira. Rakkoon guddaa tokkoffaa akkuma akka ta'utti amma mul'ataa jiru adaawii sana keessa paartilee biyya kana keessa adaawii lammaffaa jedhamu kana keessa wal harkisuun ruka qabanii wal harkisuun jira. Jijjiirama dhufe kana hammam tarkaanfataa attamitti tarkaanfataa hammam deemuurra jira isa jedhamu gubbaatti waliigalteen qabanii tokko dura fuulduratti harkisaa tokko duubatti harkisaa kanaan kan ka'ee walamanuun dhabamaa jira. Walitti bu'uunis dhufaa jira. Walajjechaanis dhufaa jira. Yaa garagaa tokko rakkoon sana biyya bulchaa jijjiirama kana natu geggeessa dhaabbileen jedhu ofii isaatiiyyuu waliigalteen qabu tokko ta'ee socho'uu hin dandeenye tokko ta'ee saba biyya kana lagan ceessanii jechaa jiru. Gara abjuutti nu jalaa jijjiiramaa jira. Tokko rakkoon guddaan isadha. Rakkoon lammaffaa immoo biyya kana iddoo baay'ee sifachi deemtanii laaltanii sabni jijjiiramni as hin geenye warri tokko Dr. Abiyyitti nu himaa warruma dur nu hataa turetu asiin bifa jijjiirratee nurra jira jechaa jira sabni akkas jechaa jiru immoo gara aariitti deemuu danda'a. Sadaffaan immoo qeerroon biyya kanaa dhiiga isaatiin maaliidhaanii dararamee du'ee dhiigee jijjiirama fide kuni amma iddoo baay'eetti bukkeetti dhiibamaa jira. Warri afaan babbareeffatan fuulduratti ba'anii ofii isaaniitii nutu jijjiirama geggeessaa jira jedhanii isaan sana hojii kennuunii fi ofitti qabuun maal gochuun dhabamee isaan goodaatti dhiibamanii warri kan gara fuulduraatti dhufanii jijjiirama kana geggeessan jedhu. Amma gaa qeerroo damma waan nyaattu dhabee jireenya isaan jijjiiramne kuni boruuf iftaanii isa baratti deebi'uu hin danda'a jechuu kooti. Karaa sanas yaaddoo guddaatu jira. Arfaffaa immoo wanti rakkoon guddaan kan jiru arfaffaan immoo
mootummaanis mootummaa fi mormituunumtis ofii isaatiifis walii galtee biyyaan qabu. Walii galteedhaan lafa kaa'atee kana jijjiirama kana gooneet karaa kana deemneet laga ceesuu dandeenya jedhanii yaada tokkoon jijjiirama dhufe kana geggeessaa jiran. Luka wal qabanii harkisuutu jira jechuu kooti. Mormituunuma jidduuyyuu inni tokko zeeginnat polotikaa jedheet federaalizimiin ammaa diigamu malee biyyi kun nagaan argattu gara sanatti deemuun nurra jira. Inni tokko immoo eenyummaa keenya gubbaatti hinduuna malee federalizimiin eenyummaa gubbaatti hundaa'e saba keenya mirga fidee saba keenya ol kaasee deemaa jiru kun diigamuu kan hin danda'u reeffa keenya gubbaatti warri jedhan immoo jiru. Jaaganaa gamaaf gamana dhaabbatanii walitti iyyuu jira jechuu kooti. Kun kan fideef gamaa inni waliigalteen biyyaa lafa siyaasa biyya kanaa lafa humna turee nafsii turee lafarra chochoosu jira jechuu kooti. Innis waan guddaadha. Darbee akkuma kaasitti immoo tokko amma akka Oromiyaa fa'itti ODP fi aboo jidduu iddoo baay'eetti rakkoon jira. Rakkoo kanaan ka'ee namni baay'een hidhamaa jira. Iddoo baay'eetti hidhamaa jira. Kanumti keenya iyyuu kan biraanis kanumti keenya iyyuu hojiitti nu jalaa hidhamaniiru. Waan kana rakkoo karaa kanaa dhufee fi garaa bilumte Oromoo yeroo baay'een dubbannaa, yeroo baay'ee walii gallannaa, yeroo baay'ee walii mallatteessina jennaa gara fuulduraatti deemna jennaa waan Oromoo tokko haa ta'u jennaa garuu sana hojiitti jijjiirru immoo sana hojjechaa hin jirru. Innis rakkoo guddaadha. Kana kaa wal qabatee rakkoo akkasii kaaseen gara fuulduraatti deemuudhaa fi waliigaltee biyyaa haaraa uummachuun dura jira. Waliigaltee biyyaa haaraa biyya kanaa hundi keenya biyya kana ceesisuudhaaf biyya kana jijjiiruudhaaf biyya kana haaromsuudhaaf sirna kan fooyyessuudhaaf sirna dimookiraasii uumuudhaaf sirna federalizimii haaraa dhugaa fiduudhaaf wajjin hojjechuun nurra jira. Kanaaf immoo waliigaltee biyyaa barbaachisa jedhuun lafa kaa'e. Jijjiirama kana laga ceesifneet galmaan geenya waan jedhu gubbaatti wanti lafa kaa'ame hin jiru akka ta'utti. Kanaaf egaa yamma karaa koota akka siyaasa amma akka iddoo keenya kanatti karaa tokko kutannoodhaan muummichi ministeeraas mootummaan geggeessaa jiru kunis gara waliigaltee biyyaasa jennu. ብሔራዊ መግባባት ወይም ብሔራዊ ስምምነት ሰጀዳን gara waliigaltee biyyaatti jijjiiruu danda'uutu irra jiru. Waliigaltee biyyaa jechuun mootummaanis akka mootummaatti paartileen mootummaa bulchus paartileen warri mormituus sabni kunis waan boru egereessa galmasaa qabsoon kun iddoo ga'u sirna dimookiraasii sirna federalizimii attamitti ijaarradha attamitti achi gaasee sana gubbaatti tokko lama sadii jedhee waliigaltee irra ga'uutu irra jira. Hunda caalaa paartilee warri mootummaa geggeessaa jiranii fi warri mormituun kana gubbaatti walii galuutu irra jira. Mormituun innaa jedhu immoo hunda goodaasa walitti qabame otoo hin taane warra mormituu ta'anii biyya kana jijjiiruudhaa fi saba biyya kanaa walqixxummaas haa ta'u sirna dimookiraasii sirna federalizimii dhugaa fiduudhaaf warri socho'aa turanii sabarraas dhageettii kan qabanii saba ijaarratanii kan qabanii sabni